namni mucaa kana kararratti ngatuuf mana hidhaa geessaa jira mucaa wanjala dalagee fi miti. Safaaraan waa lama fudhatu didde. Safaaraan wanni fudhate. Mustashfaa kana cufeetiniin baasii kiyya kasaaraa kiyyallee kassasa. Dhiiga mucaa kanallee kassasa jettee safaaraan mustashfaa cuftee mucaa kissiyoo itti bante. La safaaraan kanan fudhattu. Safaaraan baasii mustashfaallee fudhatu fedhan qabdu. Digalee mucaan kun adada bulu mustashfaan irra deema. Namni dhuunfaa immoo mustashfaa kana hin kafalan jedheen fudhatu. Ka mursiise Suudiin hin fudhatu. Uummanni ni rakkate. Namni mucaa kana waa lamaaf amma waa lama nama daabita kafiila kiyyaa wal qunnamsiisee akka tasaa ta'ee baharaadha. Kafiilli kiyyallee bakkee mucaan jirullee shorxama tokko. Immi mucaa kana waa lamaa jedhe. Mootummaa mucaan kun ta'ufiitti fuu miidhame badii dalage jedhee hidhaaf isa naannessuu jedhe. Bu'aa isaatiif isa naannessa. Mustashfaa ta'a idaan irratti deema. Wayaan qaamni birrii mustashfaa kafaluu danda'u mas'uulummaa fudhatu. Takki ati birrii qabda mustashfaa cuftee waraqaa nuuf si kenninee muhakamaa deemtee ka mustashfaatti kafalteellee si kafalchiifnee kaasaa mucaa kanallee si kafalchiisuu hin dandeenya kana goota. Jedha bustoonni warri shortaa si galee namni kana godhutu hin jirre safaarallee ani ilmu mucaa kana abbaa yaalataa mi abboo nama ilma yaalataa mi yaani fira yaalataa. Yaalatee ka'ee baasii hagana itti baase miliyoona tokko itti fixe waan mana yaalallee naa kafala kaasaa ilma kiyyallee naa kafala eenyutu jedha. Rakkoo jirtu saayinee dubbatuu dadhabuu kenna amma sii galee rakkoon jirtu asii. Ila rakkoo jirtu daraka mucaan mas'uuluma safaaranoo idaa kana anatu hammalaa eegamoo bari hammalee dhiisaa miti ka ufiillee barbaadatee dhiiga mucaallee barbaadudha. Anodoo abbaa qabeenya ta'u mustashfaan kun birrii 10,000 20 gatii gadi bu'aa ta'e ufii kafalee mustashfaa mucaa kanatti hagana fixadhe. Kaasaa mucaa kanallee jedhee birrii kana kassasee deeffatuu danda'a. Mootummaan hin kafalchiisa. Kadhatee dhabe mustashfaa ta'ee Suudaanii ta'ee ni kafalama kun biyya seeraa keessa jiranii. An Kamaal Abdallah yookaan Mujiib ishee Mujiibiin kun danda'ee birriin kun xiqqaa ta'ee hammaleen fudhatu. Safaaraan humna qabdu immoo lammii kiyya jettee kana fudhatu hin dandeenye. An fudhatu hin danda'u isheen Najiib fudhatu hin danda'u horiin kun guddaadha. Odoo horii xiqqaa ta'e ni fudhata namni. Hoo kadhannellee kafalle. Laakiin amma rakkoodhaan uummata kanatti himuu danda'u mucaan lamaan dhabu. Mucaan ammallee wanjala dalageen hidhamne. Mootummaan akkas nun jette shortaan daabhiin itti gaafataman rakkoo isaa furmaata dhabneef mustashfaafis abbaan itti yaalame kunillee dhugaa qabaa horii ofii barbaada. Nullee immoo mucaa kana teessifnee yaala odoo argataa jiraatee mucaan kun madaan isaa haga inni fayyu yaalama wannoon isaa deema. Mustashfaan already xumure fayyaa ofii xumuree narraa baasaa jedhe. Eega jedhe maa irratti deema guyyarraa maa riyaala dooraala hassaba. Ana isaa bira fira isaa bira kumini safaaraan fuutee imma isaa kana hordofuu qabdi. Safaaraan nuti birriin fudhannu maa akkana jedhan safaaraan maa akkana jetti. Birrii kafalii jechuudhaan malee booda muhukamaan irraa fuudha. Sigalee hin sodaatan anaaf isheen Najiib hin dandeenyu ammallee furmaata ka fiduu danda'u. Safaaraan hammaluu dandeetti birrii namaa hin caalle. Birriin kun birrii galu. Birrii deebi'u akka liqaa jechuudha. Humna qabanii kassasanii waan ofii baasanis fudhatanii dhiiga mucaallee barbaaduu danda'an. Mucaa kana mee karaa irratti gatanii gadi bayii jedhaniin horii irra jira. Kana waan ta'eef birrii mustashfaan barbaadu meeqa? 240 ture diskaawunti godhamaa qixxeetti qoodama 100 homaa homata 180 150 akkas ta'a. Birrii 150 birrii Itoophiyaatti meeqa ta'a? Waan beeku ka dooraalaan kafallaa barru yaala miti namicha mustashfaa kana Jarmanii mustashfaa alaatti. Dooraalaan herreegaal kan. Doolaara 100 moo? Riyaala 240 dhufe akka riyaalatitti. Riyaala 240 gara miliyoona. Miliyoona 10 ol ta'a garuu mumkin. Miliyoona 10 ol ta'a. La ilaha.
amma barra ko walxaxaa ta'e rakkoon akka malee walxaxaa ta'e mucaa rabbu mokortiidha Mustaifaa kanallee seenuun awwalallee mokortima ta'e odoo Mustaifaa mootummaa Mustaifaa gadi rakasaa ta'e dhuunfaan asirraa iyyinee irraa kafaluu dandeenya birrii hagana ga'u kana Oromoon guuree kafaluu hin danda'u sigalee maal jedhe Su'uudiin akka gurri kiyya dhaga'utti yoo araara diddan Mustaifallee kafaltanii asii gabbaaftanii kassastanii birrii Mustaifallee deeffattanii anallee qaxxaatanii karaan kuni waggaa nutti fudhataa nan dararinaa jedhe Su'uudiin gaafa bakka safaaraan jirtutti bakka isheen Najiib jirutti jarana halli abbaan maashina akkana jedhe yoo araara diddan awwala ka Mustaifaa isintu kafala qasbi anna safaaraan kafalte ati kafalte Mustaifaa yaalattanii waan ittiin isin yaaltan kana nakassaftanii kafaluu dandaya karaa nagayaa haa deemnu jedhe Su'uudiin gaafa dura karaan isin deemtan sun karaa nagayaati moo karaa jallinnaa kanare karaa nagayaa san fudhannee jennaan feemasoonni akka Mubaarak faa gabbaanii haamitu jira nama kenna jira Riyaadiin jira akka lubbuutitti kafalama jedhanii dubbii tana keessan seeninaa jedhee girrisaa nutti kaase ummanni asirraa waan hin beeyne haasa'e waan karaa nagaa kan akka hin deemne ummatuma kanan nu godhee jechuu sagalee waraabamee jira sagaleen sun haamii bilbilee jedhe haamiin na tuqoraa jedhe Su'uud nama kenna nama jimmaati Riyaadiin jiraa nuun jedhe Mubaarak nuti ka itti rakkanne asii ka Riyaadii nun ilaallatu deemaa Riyaadiin gaafadha jedhe waa'ee Riyaadii waa'ee seera Su'uudii nutti himan hin rakkanne odoo gaafsan mucaan maal jedhe odoo namni kenna natti bane gara fuunuu hin qabnu dhiifama goona homa jedhe kanaan naafi taasii ganna baasaa jedhe dadhabbinni kuminiitillee safaarallee asitti ture karaa nagayaa kana deemanii dhiisan inumaayyuu miidiyaa irratti nutti ka'aa jirtanii as jira isheen Najiib birrii nyaattan haqa isaa dabsitan waan isaa kanaa ittiin karoofnu naan jechaa jiran kadhadhee mucaan kun isin malee waan qabu itti siqa dubbadha fala godhaa jedheeni haga safaaraa waliin deemne jara kan waan na ajjeefti midhugaa jirtu isinitti himaan sigalee war ammallee asli nuun hin badin mucaa kana qarqaarsumarratti hojjadhaa malee akkamitti baya maal tayaa dhiisa mucaan akka maratu tumsa isinirraa barbaada kaasa ashuraansii sharikarraa argatan jiru waan itti qarqaaramuu qabu gaafa gale turullee ni gala maalitti gala akkamta arabiyyaa isa barbaada tumsa isaa bicha irratti dubbadhaa warri miidiyaa amaana nan isin bira kaayadhutan tu walxaxaadha Oi, Kamal sila atiif Sheen Najiib asirra dhuftanii Abdii Geetaachoo Sheen Najiibiin fidee akka dubbiin kun xumuramu walii gallee hin deemne waa'ee amma jettu kana nu amma dhagayaa jira maa yaada jijjiirtan durumarraayyuu gaafa jalqaba mucaa kana fidee isinii wal barsiisee Sheen Najiibillee asumara dhufanii jala deemnaa dhimma kana jala deemna jettanii Sheen Najiib fudhatanii atillee irra nu laalitiin jennee gadi hin buune muhaamii amma jettan kana eessaa fiddan karii yaadu kana nama mana gaara. Akki finne dubbii san akkasumatti karoorsitanii bira deemnee jennaan oduu amma baataa shorxaadha shorxa si fuudhaa jedhee Mubaarak asirra bahee viidiyoo dalage. Sigalee ani yoo san safaaraa jira Sheen Najiibii kanallee fudhee itti gaafatamaa kenniteefillee fudhee itti aanaa ambaasaaddara bira dhay'ee kallattiidhaan ambasaadarri nu ajajee nama birallee nu kaayee bakka durataan koominiitii kennaa jirullee Mustashfaa dhufne jiddarraa kaanee yoo san Suudaanii fi Arabdichillee dhufe yaada kana lafa kaaye yaada nama sitti mukan yaada kanatu fudhatama dhabe ka Suudiin istiraahaa qabee ashaa goosisee karaa kanaan naafixaa jedhe kana fudhata dhooggan jaarsummaa diddan jaarsummaa fudhata ani nuti gumaa sirraan barbaannu jedheen gurbaan safaara artifishaala tolchiif artifishaali 250 hinditti dalagamaa jedheen Arabdichi achumatti shook ta'e 100 qaxxaamee 190 gaafsa manni kira manni yaala 190 mana yaalaa kafalee 250 artifishaala tolcha maa waan hin fakkaanne dubbatan rabbitu itti qaddare ani yoo hukuman isan dhoogin haawasha kiyya kaayee raatiba alaatul nyaat biyyallee yoo gale immoo raatiba isaa irraa hin kutu mucaa kana fala godhaa raatiba ji'a ji'aan biyyatti ergaa fi
mucaa kana nuu hira yoo diddan jedhe ol ka'ee giree deemu yoo diddan ganaa ka mustashfallee kafaltanii na kassaftan jedheetti niin bahe namichi arabdichi. Maarree waan akkana nuun jedhanii dubbiin tun asirra geette Oromoo akkam taana jettanii maa nutti hin himinaare maa calliftan dubbii akkana ga'u dura. Isa jarna dubbiin taati jedhee yoo jaraftu jarri soddoma udhaan illee diidama jedha. Diidama irraa fuuna su'uudi illee soddoma kana. Namoo akkanii. Kamaalis hin beekaa. Deebi'ee isheen ajiibin jennaan namni tokko namni bakka bu'iinsa fudhatee hordofaa ture jira. Jara kanatti bilbiladhuuti bilbila duraan harkaa fuudhan bilbilatti deebisanii jara kanatti bilbiladhuuti dhimma kee dhufanii akkasii fi ilaalanuu yookaan qaama seeraatiin akkatti siif deemamuu fi jara kanatti bilbiladhuudhanii bilbilatti deebisanii jedha. Garabbi dubbachuufanii deegaa 13-14 waan akkanaan ittiin haasa'ee bakki inni jiru hedduu nama gaddisiisaa. Hammaamni illee beektaa mana fincaanii duraan inni itti fayyadamu. Mana yaalaa sana keessatti ulaagaa isaa kan guuttate akkaataatti taa'u akkaataatti ka'u waan isa gargaaru qaba. Inni ammaa kun garuu kursiisa taa'ichaa tuyyuu miti jedha. Lafarraa ammoo deebi'ees nyaata illee kan guyyaarraa jechuudha. Ofii keetiif maallaqa kennadhuu siif binnaa yoo qabaatte jennaan beela'ee itti kennannaa binnaan nyaata dhadhee natti himee ture. Hedduu nama gaddisiisa ammoo dhimma isaa kana kan jala deemee waan kana akka inni bahuu fi akkamitti akka inni galu yoo baasuu danda'amu ta'es yoo immoo achumaan immoo dhimma isaa goolabanii gara biyyaa galchuu ta'es kan jala deemee waan kana xumuruu danda'u tokko jaruma konsilaa keessaa silaa bakka bu'iinsi isaa kenname manduuba jechuudha. Lammaffaan immoo Sheenajiib nama jedhamu namaasii bakka bu'iinsaan silaa waan dhimma isaa nan xumuraa jedhee fudhate sanatu jala deemee gaarii ture. Rakaa'ibi akkuma beeku dhiyeenya kana nama asirraa biyya galee waraqaa baafatee dhufe fakkaata. Garuu dandeettii isaatii ollatti fakkaata inni baaraa jira inni kun jiddaa jira silaafis immoo nama sila itti siqeenyaa waan kana hordofaa yoo ta'e malee harruma lafaa ka'anii sababa waraqaa qabaatteef bakka sana deemtee dhimma kana gaafachuu fi jala deemuu hin danda'u. Amma namni akka Rakaa'iib kunniin kaadiree lama jedhee Jowaar. Amma muqimni haaromti tunniin yoo qajeelte yoo rabbiin qajeelte sana muqimni Saudi Arabiyaatti jallataan waggaa 10 ture. Qeeshifaa namaa fiduu hin danda'u ree majuula ree mawwayyu yoo qajeele. Hin danda'a jechuun amma akki danda'u waageessuun kun achitti beektaa akka mana hidhaa biyya kanaa kan beektaa seerri biyya kanaa jajjabaa. Dhugaa rabbii dubbachuuf manni yaalaa inni duraan keessa ture suni ani mana yaalaa yeroo baay'ee natti hin fakkaatu akkuma waan mana jireenya biyya keenyaa fakkaata gaafa baasii nyaata fudhannee yookiin waan tokko qabannee dhaqnu hedduu nama ugguranuu maal fuutee dhaqxan jedhanuu waan itti geessite kana maal akka geessaattu sin gaafatanuu achi keessas maa olii gadi deddeemtaa nama hin gaafatanuu hedduu tokko akka gaarii ture. Garuu bakkee manni yaalaa bakka biraa manuuti yaalaa bakka biraa fakkeenyaa fi asuma magaalaan makkaa kana keessa jiru nama waraqaa qabu waliin galuu yenna dhaqes immoo wanti inni geessee dhaqe kun seeraan ilaalamaa maal akka fiddeeftee wanta akkasii ilaalamaa jechuudha. Ammoo mana hidhaatti manni hidhaan nama jiru namni inni wajjin jiru nama lamaadha. Yamanii natti fakkaatan jedha jarri sunii fuulleetti waan bira jiru wayii natti fakkaata. Inni akkana jira ijoolleen bira keessa gadhoosan jiran viidiyoo laalaa ture nu dawwaleefi. Ijoollee wayii achi jiranii yamanoota natti fakkaata yamanoota naan jedhee akka inni natti miti garuu immoo bakki inni jiru sun hedduu ulfaataadha. Mucaan kun achi tura taanaan miidhaan biraallee akka irra ga'uu danda'u nama shakkisiisa. Kanaaf maaliif tokkoffaa yaalli inni argachuu qabu mana yaalaatti deddeebi'uun tarii hamma yeroodhaaf tarii danda'amuu dhiisuu danda'a. Ammoo gattaa'uudhaaf ol ka'uudhaaf hedduu isatti ulfaata waan ta'eef inni bakki duraa bakka baay'ee gaarii ture bakka manni yaalaa isaas akka biyya kanaatti mana yaalaa sadarkaa isaa eeggateedha. Manni yaalaa biyya kana keessa maqaan mana yaalaa sanaa Almaaniyaanii kan jiru. Hasan ati nama Su'uudii jiru nama mucaa kaleetti dhiyeennan beeku nama lafallee beeku kamaalillee as jira namicha kaanillee hin beekta oduun barbaachisu amma. Ela mucaan kuni tokkoffaa dhugaa dhabe. Lammaffaa mootu qaama isaa guutuu dhabe. Sadaffaa yakkamaa ta'ee hidhame. Waa hunda dararame
mirgi namummaa guutumaan guututti irraa fuudhame mirguma lubbuu qabeeyyii tokkooyyuu dhabe. Waatis halli amma halliin fuula duratti jiru karaan gabaabaan mucaan kun mana san keessa mana hidhaa san keessatti yoo ture miilli kun irraa murame bar miilli irraa maya qaamni irraa murame kun yoo raammaye sanuu tokko jilbaa oli waan ta'eef ol deema jechuudha. Ol si dhufaa deema gamana dhufaa deema. Si galami faashkoon ilaanyi garagaraa maal garagaraa hin jiru kan nyaatallee rakkoo mitiyyuu jechuudha. Kanaaf osoo lubbuun jiru shamurra mucaan kuni osoo du'e tagalaggalayyuu anama maashinni osoo gaabraa sana akka miila lamaa irraa qabxaa gore ajjeese rakkoo gilgil jedhamoot tagalaggalee bar nuundi kennaa hin duuna waan ta'eef mucaa jireenyatti waa hunda jireenya dhabe miila isaa lamaan dhabe dhiiga isaa dhabe yaala dhabe dhugaa dhabe sagalillee dhabe ammallee yakkamaa ta'e irraanuu hidhame kana furmaanni amma jiru furmaanni mucaa ta'a kana jiru akka nama lafatan buleetiniin Suudii keessa beeku seera Suudii beeku humna muqiimaa achi jirtuu warra community imbasis jaraa beeku kana maa inni jedhe kanarra nu dubbadhu kataree miti ka dhufu furmaanni maayin achirratti iyyinaafi. Tole ulfaatu fayyaa ta'e galatoomii furmaanni jiru gabaabsamee hamma harka bakka kaleessa jiru sanaa bahee bakka mana hidhaa seeneera. Mucaa sana achi baasuu waan danda'amu natti hin fakkaatu. Sababni isaa manni hidhaa biyya kanaa gahee harka isaatiis qabannaa yookaan gahee harka jaraa seennaan achii gadi bahuun baay'ee ulfaataadha. Sanuu immoo maqaan isaatii fi maqaan inni achi keessatti galmaa'e mana hidhaa sanatti galmaa'ee fi maqaan inni ittiin hamma lisbaaseen isaa baafame garagara. Ani gaafadheera lisbaasee kee agarsiiftettaa jennaan lisbaaseen agarsiifnee naan jedhe. Mal'ateessii naan jennaan bakka tokkotti dideen dabarfadhe dideennaan humnaan bakka tokko dabarfadhee bakka lammaffaatti immoo humnumaan na mal'ateessisiisanii bakka isa lammaffaattis deebisanii na mal'ateessisuuf deemuu jedhe. Mallattoon kun egaa akkuma waliin beeknu basmaadha jechuudha. Kanaafuu mucaa kana achi baasuurra hanga danda'ame achi baasuu waan danda'amu natti hin fakkaatu garuu warri waraqaa qabu warri mukeemnii fi warri dhimmi kun isa laallatu yookaan warri ambaasii keessaa deemanii waan kana jala bu'anii hanga inni wanti ta'utti yoollee achi baasuun dadhabame yeroodhaan akka galu gochuu hin danda'ani. Kana garuu kan danda'u warra imbaasii keessaa warra konsilaa keessaati. Warri immoo waraqaa qabu warri kaan immoo dhaqee achitti gaafachuu hin danda'a. Dhaqee achitti gaafatee ammas dhimmi isaa akka yeroodhaan xumuramu gochuu hin danda'ama. Warri miidiyaa immoo gargaarsa isaatti fufee mucaan kun yeroodhaan akka biyya galu gochuudha. Wanti biraa wanti akka haaraatti lafaa dhufuu jiran natti hin fakkaatu. Kingi Kamal. Xiqqoo biitii qooyibee si booda dubbadha asli xiqqoo turime. Ayyee kabira namni biraa dubbadha. Isaan biize. Dubbadhu imaan dubbadhu moo itti raaflattarta. Hayyee hundi keessan assalaamu alaykum wa rahmatullah. Sodda akkami. Asli waa dubbadhee deema daqiiqaa 3 qofitti jalqaba irratti ani ijoollee jimmaarraa gaafii qabaasanii walitti qabee otoo isin ajjirtanuuti osoo isin baay'inaan jirtanuu galata kinga nama jibbamaa jechuudha. Sababa nama jibbamaa kanaayyee mucaan kun hamma kanayyuu sagalee argate eenyu Kamal wallahi galata obboleessa kiyya qaalii nama gaarii. Gaarummaa kee nagarreen akkas jalqaba irratti ijoolleen jimmaa mucaan kun gurra keenyaan nagarre hammatti dawwalame yoo dhuftanii na mallatteessitanii bahuu hin danda'a waan jedheef sababa liqaamaatiin sababa ashaaraa sodaattaniif hin sodaatinaaf himee ijoolleen keenya please jammar jalqabuma irratti mucaan kun miila qofa miti sagalee dhabee isinirra haqa dhabee jira wallahi namni takka hundee keessan arginee jirra hamma miira keessan jedha isiniin qayyaba sin dubbadhu kan darbe garuu amma gurra keenyaan dhageenye asliin gizee inni itti dubbatu isinii galee bahuu hin danda'a jedhee maallaqa hin sodaatinaati liqaamaa birrii 5,000 sodaatinaati dhaqaa mallatteessaa mucaa kana baasa dhiisaa seenaa isinitti ta'a gurra keenyaan dhageenye mucaan ofiisaatiif dubbate sobdanii ashaaraa sodaattanii liqaamaa keessanii sodaatanii dubbeetti deebi'aa mindinno ilma namaa tokko yoo fiidiyaasaa maarrakkoo qaba qaroonni biyya galikaas maarrakkoo qaba liqaamaa qabdaan deebisaa mucaan kun miila dhabe aafiyaa dhabe tasfaa borii dhabe hiriyaa keessan ture miila qofa miti mucaan kun kan dhabe jara keenya jireenya dhabe itti dukkanaa isinii galee akka kee hojjechuuf biyyaa bahe kanaafuu liqaamaa keessanii sodaatinaaf piliis keessatti kaa abbaan gaafa cabse ormii jajaamsa jette Oromoon gaafa abbaan iyyeeyyuu ormii namaa birmata utuu isin hin iyyine asliin isinii birmataara
ollaan jechuudha osoo abbaan hin ijjenis ni galee kanaafuu hamma timmee oduu dhiisaati dubbii dhiisaati mucaan kun bahuu nan danda'a erganii jedhe maswaatinatti kaffalaati isin inni fayyaa qabdan hidhama jara keenya namni fayyaa qabu yoo hidhame rakkoon qabu shamarri koo gennoon akka kooti koo ulfataate ilmoo baadhattee mana hidhaa keessa jirti okkeedha garuu mucaan kun hin rakkata mucaan kun miilan qabu akka keetii mana fincaanii fayyadamuu hin danda'u akka keetii taraamaduu hin danda'u bakka isaa deemuu hin danda'u jara keenya qabaani ko akkaataa qabaa bara ani tun qabame itti isokke namni biraatu qabame wallahi fiidaa mucaa kanaa nan taani tun suudii keessa jiraadhe rabbiin na arga wallahi toona baafooti mucaan kun hin qabamu jila mee dhiira taati dhaqaati baataa mucaa kana sodaatna mindinno iqaamaa biyya galtaniti biyya gali biyya biraa deemi lubbuu nama tokko baraariiti ati lubbuu ilma tokko baraari lubbuu mucaa oromoo obboleessa kee tokko baraari ati ciqqii sana keessaa baati bakka eessi jirre sana keessaa baati ofii keetti qabami biyya gali rakkoon qabu birrii kuma shantama birrii kuma soddoma Itoophiyaatiin biyya biraa deemuu dandeessani jara keenya maaliif akka summii taatanii ba'alla wallahi summummaa keessa immoo mucaan kun wallahi miila qofa miti mucaan kun jireenya borii qabe itti galee mucaan kun duniyaa wallahi tu du'ee jiraatan jedhe gaafa sanaan tu du'ee maa rabbitu namaadhi jannata kan namaa kennu rabbi wallahi jiruu duniyaarra tiqaayi biyya duniyaarra wallahi du'anii biyyoota wayya meeyi qaamaa keessaniin sodaatina bisoon ijoollee keenya batalayyi ijoollee keenya ijoollee jimmaa jirtanii hundi keessa wallahi maqaa keessan dha'uu hin danda'an asirratti hundi keessan ni jirtanii deemaati mucaa kana haalattiin bahu jamma jalqabaratu tumatiin dhiibbaa gootanii qonsilaan saawudii keessaa sagalii ituutiin dhiibbaa gootanii otootiin kamaal kana qofarratti ilaaluu dhiistanii dhiibbaa gootanii mucaan kun hin qabamu ture osoo nama qabaate jamma nama qabsiifne mucaa inni jaffaree dhaqee hospitaala guddaa keessatti nama qabu hin jiru keessa hodhisanii mucaa qabsiisanii malee namni hospitaala keessatti jaffaree poolatiin seenee hospitaala keessaa gannaman baasu yoo akka ta'e nama baay'ee qabama waan ta'eef mucaa kana nama qabsiise jammar sagalee qabsiisanii waan ta'eef asan please asan nageeffatu please qaamaa qabdaaniya qaamaa qabda erga ta'e dhaqiitii baay'eeti mucaan nama baha jedhee afaan isaatiin dubbateera waan ta'eef kanaafuu akkasii kan nuti wajjin hin dubbadhu kana qofa dubbadha ijoollee keenya deemaatii mucaa kana baasaa seenaa dalagaa ofii keessanii qabamaa biyya galaa rakkoon qabu qabamtanii biyya galaa inshallah maallaqa isinii walitti qabne wallahi biyya biraas ni argina kanaafuu dhaqaa baasaa asirratti isin oduun odeessina asli galatoonni ulfaadhati ijoollee keenya wallahi ajaa'iba mucaan sagalee dhabee qabame dhuftu jammar soddaan majuula ta'uun oolani muqiimni jiru as jala kamal miliqeera Hasan I think Hasan ma Hasan ati qamaan bitatteere Ustaadi Adara akka jedhamu miti beekta biyya kana akkuma itti jiran tarii namni safara social media irratti ol ba'e nama argee fi namni kun hundumatu waraqaa qaba namni social media irratti ol ba'e waraqaa qaba jedhee akkasitti nama laala akkasii miti waraqaan qaba mataan kan koo gaafanna keef kana gaafanna asli hasanatu waraqaan qabdumti fakkeenyaaf waan waraqaa qaba abdii waraqaa qaba mucaan tokko waraqaa qaba baay'inaan jirtani deemii fi disheer godhi biroonni kee baay'inaan waraqaa qaba Hasan dhugaa tokko isinitti himu maqaa kiyya amma asladdiin Muhammad kayyattan kun asladdiin Muhammad Bashir waaqa akaakayyuu amma osoo ati riyaala 500 ergite baankii ittiin fudhu kun maqaa abbaan kiyyaa na baase miti Muhammadis abbaa kiyyaa miti Bashiirollee maqaa kiyyaa miti kun gurbaan boorishaan kun wajjin bosaasoo ture hin beeka maqaan kiyya aslad abdii ture Abdul Hakim ምናምን ሸጣሃን እንደዛ አይነት ነው መቃ ኦሪጂናል ኩና ና ቦሪሻን ከራ ቦሳሳ ወልን ture waggaa 12 dura choriyaa kiyya maqaan kiyyaa miti akkanuma nama rakkate mana hidhaatii wajji bahuu didee ilma eessuma kiyyaati jedhee jechuu wallahi ilma eessuma kiyyaati abadan jedhee irraa hafuu didee kamisi mana yaalaa nu geessanii ijoolleen lama na biraa badde ittuma hafee jiddaan nu geessanii ittuma hafee namni hundi biraa bada mucaa gisee mana yaalaa geessan itti hafnaan bakka kun dhuguma firaa jedhanii mana hidhaatii jechuun mucaa obboleessa isaa waggaa lama itti murteessan baatii tokko homatti kan irraa gabbuusanii haadhatii jijjiira jedhee miilan lafaa gana dheeratu jechuudha Itoophiyaa qaxxaamuree Sumaalee qaxxaamuree Sumaaleelaandi qaxxaamuree Puntlaandi qaxxaamuree Bosaasoo qaxxaamuree Bahara qaxxaamuree Yaman qaxxaamuree Saudii gaara kamis kana qaxxaamuree Makkaan dhaqee baatii meeqa dalagaa dhabee
رمضان دربه haadhawaan ergu dhabee laata kolfitu jira jira jimmaa koo jetti rabbi jimsi agoro inshallah aboo akka gurbaa kanaatitti rabbi miila keessarra haa darbu gabare maqaa gandaatiin banatteen alatullaa alayka abaarti rabbi sirratti habu oromoo gizee namni rakkatu walitti kolfu caalaa maas garsiisa intaloon ammaa jalatti kolfite ta jimmaa koo jettitu inni kun jimmaa argitame maali irra hedduun keessa warri maqaa gandaatiin banattan kun alatullaa alaykum isinii galee miti haadha waa erga jedhe harkaa dhabe akka ayyaana ramadaanaa san kana harmee kiyya osoo waan ergineef hin bahin jedhe dalagaa seene lawfii lamaan dhabe jechuudha. Isinii galee miti umrii ijoollummaa kanatti biyya ormaatitti miila lamaan dhabetti yaalas dhabetti dhiigas dhabetti kaasaa jechuun dhabetti afaan warra keessaniitiin kaasaas dhabetti dhugaas dhabee hidhame jechuudha. Waa meeqa rabbi isa mokkore mucaan kun waa meeqa dhabe. በጣም ያሳዝናል እኮ ነመ tokko አዘኑ ድርቀመ ገንደ ከይተውን ቀበኮ ድርቀመ ፍረ ከይተውን ቀበኮ ነመ ጋፈታት ሲገድሲስ አማለ አካታ ረኮን ሁንዱ ረኮማ ረኮ ወለደ ኡልፋታ ደሲ ሙጫ ፊገን ቁፊን ደለገቴን ቁፊን በከ ሲላ ካዮ ኢሳ ሂንጋይን ፉዴ ጃርቲን ቀምነ ዳለ ኢልሞ ለፋን ቀምነ ሃዳው ፊ ገርጋረቴን ቁፊን ገራኛቴን ቁፊን ኡፈቴን ቁፊን deemee miiluma ofii kanaanuu deemee hin quufin ayaasaazinam isa dhugaa rabbi ayaasaazinam aantee bittones mucaan kun osoo nama waggaa 50 ta'e ayaasaazinam 50 biyaansi 50tti humna qabdaa beeka dargaggeessa an akka mataa kiyyaatitti osoo nama waggaa 50 ta'e baltuwal naman gaddisiisu 60 70 osoo ta'e busu ayaasaasibam በቃ ባልቷል አልহামዱሊላህ ክቹ ጭቴ በር ቀጠራ ጭቴ ከነዝ ዱኩፍ ሰበር ከነስ ይገድሲስ ሰዱጋ ረቢ እኔ አከ ኡንፋ ክያቲ ኦሮሞማ ወልቀም ነመለ ፎንክ ይተይምት ገሩ ዋይ ኢሳ ከና በንጥፍተ ይወራቱ ባየተኮ ኢሳ ፈከዛ ኦዞንታይን ኦኔ ክየነ ጨባነ ዋይ ሙጫ ከና nama umri isa 45 oli 50 oli yotate nyaatera bakka zila namni barakana wagga 60 70 80 ran jiratu gimmash nyaatera homanto osodu elle rakko mitiko mamot yalle no maashinni sun oso gamila laman irramuru du'e homara kon qabu kalas hobba fatera hundi kenna hinduna yette sabbarte dift in azaba me bar mucan ku wonse dukkubsuf oso haga morma miila irramure morma irramure du'e tagalaggalema innis tagalaggalera fironni isas tagalaggalera sila oromoon inuu hin beeku tagalaggalera gilgil የደሃ ሞት ያኒ ባ ለደሃ ሞት ግልግል ነው ይላል አማሪቱ ማማይሳ አማረት ለደሃ ሞት ግልግል ነው ህየሳ ዱን ሆባፋቹ በቃ ዱነን ሆባፋተራ ህየስ ኩንጋሩ ጭንቂ መራን ጭንቂ danda'uudha waan rabbi namatti maal godha